riizaayin godhee jedhe si gussammoo riizaayin gootna geessa. Gaafa fincaawaa irratti nama 13 ajjeesan OMN hin gabaasine hoogganaan OMN illee post hin goone gaafas. Directly sitti geessisiiseedhaan nageessaa gam dhugaa. Like obboleessa kiyya fahidhanii soddaa kiyya tokko fallee hidhanii. Abaa'oolleen ganee kaafaa'oolleen ganee OPDOollee ganee galee siin jedhan gantu siin jedhan fudhatta yaada waan siin jedhan kan. Hoogganuma isaanii keessaayyuu sagaleellee hin qabna. Magaala akka nageellee Boorana fa'a Liiban fa'a uummata Gujii Booranaa Farsiillee baay'inaan hidhamuu jiran. Hiwaata achi ibsa baasaa mootummaan federaalaa asii ibsa baasa. Haala san keessa gaafii xiyya naa deebis jedhee irraa eeguu hin danda'u. Balleessa walqixxa hojjechaa hin turre. Abaa'oon bakka meeqatti yeroo meeqa ispiliit godhaa ture bara. Yeroo san hundaa piipiittu mallaqa nyaachise. Akkami eenyu waliin dorgomte fair and free board laalletti nageessa yoo dhuga dubban. Hin jenne. Arda warri dhiyaatu sun ibidda nageessa. Uummatiin filaa uummata filaa bara uummati waan malatee filate rakkoo irraan qabu. Garuu warri dhiyaatu. Uummata Oromootiin izeemaa filii abiin filin jedhu. Anuun filu waan ta'eef. Ayyee ati miseensa sun keessattuu fiyyuu hoommattee keeteettee jijjiiruu dadhabdee bira baqatte. Al teettee ammoo. Gaafa namni rogeeyyiin na waliin turte hedduun galtee bilisoomneerra jettu an cadhisee daawwachaa ture. Tokko Gujii Arsii kenname tokko Boorana kenninaa mormitee uummata wal kaaftee wal nyaachiftee siin jedhan waan akkana tolchitee nageessa. Warri leenjisu seera kubbaa miilaa sirriif danda'a. Warri garuu taphachuu hin danda'u warri leenjisu sun. Biyyiti tokko loolas isteet ta'uu caalaa mootummaan diktaatar ta'uu filadhaa ittoo dubbadhagee jira. Atin jaarraa damma keessa diktaatarship encourage goote jechuun. Lakki gosummaan qabu waan eenyurra gosummaa horadha. Booranaa fi Gujii jechuun dhiiga tokko uummata tokko. Namooti du'an kun aadmalee dhaanuu keessaan si barreessa jira. Gabaasa amnes baas guddaa sun irra dubbatte nageessa. Sheenii malaammaltummaa ciccimaa jira. Yoo raga qabaata raga waan qabuuf hin maxxansinati. Dandeettii taphachuu dandeettii siyaasa taphachuu irra garuu garaagarummaa qaban badhaadhina caala. Gabaabsinatti hin fudhatu. From one party to one person. Abiy Ahmed imperialist style qabaa jedhan. Namoonni kun hedduun isaanii warruma duraan wanni wayyaanee keessa hojjetaa ture waan ta'eef akkaatuma duraan ittiin hojjetaa afaan wanni isin modus operandi jedha. Modus operanduma duraa santu mul'ata. Filannoo paartileen Oromoo hedduun keessa hin jiru. Paartii ati wakkoota hedduu qabsoofteef dabalatee abaa'oo dabalatee paartiin gugurdoon Oromoon qabdu keessa baatee jira. International Criminal Court dhiyaate. Lord Resistance Army sun amma badeera na fakkaata. Duddi daawwaarra guyyaa namni du'an dhaattu sun ture. Boorana deebi'a. Gabaasa jira sun qulqulleeffadhu. Gaafi dhumaatti sii dhufu. Poolisii hojjeessan humna addaa kana haa ta'u military defense force hojjeessan keessan galu. Ofiisi isaa 100 wacufamu boordii filannootti machaa ture. Kaafaa'oon akkas jechaa ture. Hooggantooti olaanoon expect godhan hedduun hidha jirti. Hin beektu tanatillee. Hin dubbanne gaafa san itti aanaa wanni ture. Nama dhimmi mallatu hoogganaan kiyya dubbateera. Laale Atabii waan deeggartuuf filuu dandeetu. Warri ammoo abii jibbu carraa warri qabizee maafameen maal ta'u? Waan baraafuu kaardii haa fudhatanu yoo fedhan filannoo buusuu dhiisuu dandeetti.